حبيبي أجل اللي يخنن الدواء سناتي دقينيان نوري قلبي كاوا وايخي دبتشوف قربني قرقوا أمي أتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفوني هردفتها في كبجمتو تجارة أنت تجانا لفايا ورمو جلت ترقمتنا كم جرتنا داخل سنين جنة أكسما وري جانا لكينا فارا وتاتا لايك شير سبسكرايب قولوا نتيجة بلما أكسما وري دران ماتي كيني توتان قلتهما ملين جتشيسان جرى لابد سنين جنة أكسما بوليين كي شمراني تفين دام صديقات كوكابا مي شيرنا قولادا يادا كيسان اللي كومنتي جلن خايان سنجاء مال قبتي لفتيونا جتني شمرن كينيان تكشو كورس تكات كورسو بربادا اسم الربيع خيوسون تاني نمنا ما يادا غرغرا كبوان تيف أنس يادا كيجو كما تاخيتي واني يادا متاخيا واني بيقرا اسمي قودا اسمي سكسمت وان بيتني ران وقودا نسنجاء يادا كيسان كومنتي جلت اسمو بريسوني دنديسني akkasuma gaa inshallah meega shaayii fi bunas fudhadhaati mulaggeeffadhaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Maali naan jechuun keessan hin oolu obboleeyyan tiyyaa kan shamaraa yaani nan isiniif qabu warra biyyaa baheef jechuudha. Warri biyyaa bahee waa hedduutu nu mudataa jira. wani nu mudataa jiru sunis maali waan jettanii akka yaanne gaafa mana namaa kana teenyee dalagannee waan akkanaa godhanne jennee akka nuti barbaannetti godhachuu hin dandeenye. Maaliif namni tokko gaafa waan kanan godhadha jee lafaa ka'ee akka ati barbaaddetti namni sii godhu hin jiru jechuudha. Mataan keenya nu shoora harkaa jira. San hunda caala wani nan isinii dhaamu dalagadhaa. Maaliif namni tokko gaafa dalagatee maallaqa qabu san gaafa baankii kaawwatee wayillee biyyattillee osuma waan barbaade waan niyyaan isaa barbaade san akka barbaadeettillee godhatuu baate namni maallaqa qabu akka barbaade gaafa galee jechuudha. Feetu daldalachuu dandeessaa, feetu akka feete jechuudha. Namni maallaqa qabu akka dandeettii daldalachuu dandeessa, dandeettii waa hedduu dalaguu dandeessis maallaqa qabaanan akka feetetti dalagachuu dandeessa jechuudha. Yoo maallaqa hin qabaanne yoo akkuma saree karaa gubbaatti haftaa jechuudha. Biyya baatee hammaama namaa liixee shinti beetii namaa liixee ijoolleen si ergattee namni guddaan si ergatee hiriyaan ta'e si ergattee kasii gadii si ergatee gaafa ati akkasitti kushiinaa namaa kana keessaa mata meeqa cabxee maallaqa kan kee bakka ittiin godhatiin gaafa galte maallaqa kee dhabde qalbiin kan kee nagaas hin qabu jechuudha. Maaliif namni waan yeroo dheertuu itti faajee yeroo dheertuu itti dadhabee fuula namaa dhaabbatee akka mana namaatti dalagu namaa beeka. Xiqqaattullee waan dalagatte san dhabdee hedduutu akka sammuun keessa shoora harkaa. Saniifuu maallaqa kee gaafa dalagattuu bakka itti godhadhu sanitti aansee hedduu shamarran keenya irra caalan jechuudha. Mana ijaazaa taa'uu guddatan, mana ijaazaa hin taa'in, mana ijaazaa hin taa'in dalagadhu. Dalagaan maallaqa xiqqaan haa dhuftu guddaan haa dhuftu dalagadhu. Amma shamarran keenya irra hedduun gaafa itti bilbilanii hojiin jira, hojiin deemtaa jaaniin hojii nyaataa hin deemu, hojii maalii hin deemu, hojii akkasii hin deemu filatan jechuu ta'anii. Ani akka mataa kiyyaatti hojii filadhee hin beeku takka. Maaliif wanni nan irraa dheessu ijoollee qofa. Ijoollee namni guddistan ni beeytanii ijoolleen arabaa akka tasaa yoo harkatti illee qoftee adagaadha. Ijoollee arabaa qofan dalagaa ijoollee qofan hin deemu.
saniin ala ayyi dalagaa yoo dhufte ayyi xariiqan nan deema jechuudha. Maaliif guyyaa takka lafa ooluun fedha. Yeroon kiyya widdiidha. Yeroo kiyya kabajee yeroo kiyya saammachuun qaba. Maaliif biyya namaa tana keessatti namni hanga yeroo qabu san fiigee dalagatee gaafa biyya galee rahaa argachuu barbaada waan ta'eef dalagaa saammachuun hedduu takka bareedadha. Nama osuma dalagaa filu waan harkaa qabu nyaatee fixee baatii meeqa mana taa'ee mana naannawee kiraa waan ofirraa kafalu dhabee liqii fudhatu fa'aa jira jechuudha. Obboleettii ta'ee jiruun biyya namaa akka jiru addunyaati. Jiruun addunyaa amma nuti bar jiruu addunyaa tana lagizee jiraannaa gaafa duruu rabbii beekaa jechuudha. Viizaa hin qabnu waan ta'eef boru ganama yoo nu dhufanis fakkeenyaaf boru ganama azalli rabbii yoo nu dhufes halaas jiruun biyya namaa akkasii jechuudha. Haga arra jiraatu beekta malee boru jiraachuu kee boru as keessa jiraachuu kee rabbiin hin beeku. Saniifuu hanga biyya namaa keessa jirtu dalagadhu. Osoo ati akkasii dalagaa jirtu yoo dalagaa san irraa si fuudhanii si oofanillee sheenaan qabdu dalagaa irraa si fuudhan waan ta'eef. Saniifuu yeroo kee waytii yeroo qabdutti yeroo kee teessee hin fixinii kara dalagaa deemii dalagaa xariiqan dalagaa deemii dalagadhu siin jaa. Namni nyaata hin godhu mana arabaa dhaqee nyaata hin godhu dalagaa nyaata hin deemu jettee dalagaa nyaataa didduu mana kee keessatti abbaa manaa ta'e akkamiin nyaata goota. Namni ijoollee qabdan namni ganaa ijoollee godhachuu teessan ilmaan keessanii akkamiin nyaata goota. Namni meeqatam kan nyaata hin goonu jee yeroo isaanii guutu hedduudha jechuudha. Maaliif dalagaa nyaatatis deemi maaliif keessattuu namni biyya kana keessa jiru ati nyaata hin godhattee yoo nadaafaaf jedhanii si fudhatanis suma goosisan jechuudha. Maaliif maal nuu cirii akkas nuu cirii maal nuu cirii maxxanfaan keessa dhaabbachaatuma oolta. Saniifuu yeroo biratti nuufini diinii takka yaani hajjee takkaa si fudhatu yoo walii galtan itti dabalata malee ji'uma takkaame deemii dalagadhu yeroo kee irratti nuufini. Amma shamarran keenya baay'ee osuma akkasitti dalagaa filtuu teessee jechuudha. Dalagaa akkasiin fedhu dalagaa akkanaan fedhuttee dalagaa filtuutu mootummaan faan dhuftee qabdee biyya galchitee jechuudha. Gaafa kana carraa isaanii gubatee jechuudha hedduu gaddan maaliif otoo gaafsan dalagaa akkasii deeman maaliin qabaa. Saniifuu hanga biyya namaa keessa jirtu akka boodeef ittiin gaddine deemii dalagadhu. Yeroo keessaamman yeroo keetitti hin gubin jechuudha. Maallaqa kee akkasitti cabxee dalagatu sanis ol kaadhuuf yaali waan takka ittiin godhachuuf yaali waan mul'ataa takka ittiin godhachuuf yaali. Maaliif namni tokko gaafa dalagatee akkasiin lafa fuula namaa dhaabbatee maallaqa san dhabee hagam takka sammuun namaa shirjetti. Saniifuu shamarran teenyaa dhaamsa kiyya kanimaa dabalataan warra bashannana jaalatu. Warra taa'eetu irraa raahaa godhuu jaalatu mana kireeffatee ka abbaa manaan qabni meeqatam ka mana kireeffatee irraa raahaa godhu taa'ee jechuudha. Raahaan tun ni dabarti boruu nama keessaa si fuudhan. Biyya nan jiraadhu kana keessatti mana dallaalaatu jira. Dallaalli jechuudha dalagaadhaaf gara baadiyyaa gabbahee kireeffatee dhalaan irra dhuftee dalagaa yaati. Dhalaan irra dhuftu sun humaan kafaltu kiraa ifirraa hin kafaltu. Dalawaanuma arabni isaan fudhatu santu maallaqa irraa fudhata malee araba irraa fudhata malee sirraan fudhatan. Magaalaa keessa teessee kiraa ofirratti ofirraa mana dallaalaa san teessee dalagaa namni dalagaaf deemu bakka dalagatti qophaa'uu qaba. Mana dallaalaa san yoo teessee dallaaleenis dalagaa isiitii fi rakkoo dalagaa isiitiif si oofti waan ta'eef ati mana dallaalaa sanii yoo hafuura fudhadhattee teesse malee dalagaa hin dhabde jechuudha. Saniifuu shamarran keenya wanni nan dhaamu mana ijaazaa teessanii yeroo keessan hin gubina. Mana ijaazaa teessanii mana kireeffattanii raahaan godhaa jireenya kiyya kanan ifirraa achi dhahaa jettee hin taa'in. Maaliif biyya keetii yoo galte biyya keetitti raahaa goota boote. Har'a yoo dalagattee boru biyya keetitti raahaa godhuu dandeessa. Yoo hin dalagatte yoo gaafa ati asirraa kaatee galte si qabanii akkasii si galchanii
hiriyaan ta'e tasii gadi jechuudha. Warri hiriyaa ta'eetii fi warri sii gadillee bakka ati ittiin eeginitti jiran. Namni ati mana citaa keessatti dhiistee biraa deemte biillaa keessa jira. Namni ati qorqoorroo keessatti dhiistee biraa deemte mana dhagaa keessa jira. Namni ati baadiyyee dhiistee biraa deemte magaalaa jira jechuudha. Gaafa kana maal taata reeti filannoon kee kara biyya namaa. Maaliif gaafa biyya namaa jiru san hin dalaganne jechuudha. Jiruu kan kee akkasii gubdee waan ta'eef harka hin qabdu. Arra yoo kaatee harka qullaa akkasii fuula hiriyaa ta'eetii uummata sii gadii ijoollee xixiqqoo sii gadii fuula isaanii dura teessee isaan sii ol guddatanii mana ajaa'ibaa kana keessa ta'an ati uummata kan qabdu mana kiraa keessa fuula isaanii dura teesse hin dandeessu jechuudha. Garaan si gubata gaafa kana kara biyya namaa deemuu filattaa jechuudha. Ammas lammaffaa saniifuu gaafa biyya namaa jirtu sanii akkasitti danfa kee duguuggadhu dalagadhu. Boodahuu mana ammas biyya arabatti deebi'uun biyya ambatti deebi'uun eemas irraan oolanne hanga biyya namaa keessa jirtu san guyyaa takka oolte hin bulinii dalagadhu siin jaana. Akkasii obboleeyyan kiyya dhaamsinaan isinii dhaame kun yoo isinitti tole laayik sheer godhaa koomentii jalattis yaada keessan naa qoodadha. Obboleeyyan kiyya namni hedduutu waan kanarraa rakkataa jira. Gaafa biyya namaa keessa jirtu waanuma biyya teenya sanitti galtu ifitti fakkaattu. Ammootu kan waan takka dalagattee lafa hin qabne mana tokko keessa ol seentu hin qabne raahan godhattee ofirraa teesse jechuudha. Kun hin barbaachisu. Namni fayyaa qabu tokko fayyaa qabaattee raahan godha jettee taa'uun hin ta'u. Maaliif raahaa biyya keetitti godhuu dandeessa. Namni meeqaatam ka ilmaan qabu ka ilmaan lama sadii qabu ilmaan biyya dhiisee ilmaan facaasee yaa raahan godhanarraa dhiisi. Yoom dabarti jiru addunyaa jala fiiganis akkasii raahan godhattee ka ilmaan isii achi jechuudha. Rakkoorra jiran ifirra raahaa gooti jechuudha. Raahan har'aas hin fayyadu dalagadhu akka ilmaan keetitti galta dalagadhu. Yoo dalagattee ilmaan keetitti galtee waan xiqqoo yoo harkaa qabaatte biyya teessanitti illee dalagattee ittiin dalagattee ilmaan kee ittiin jiraachisuu dandeessa. Kanaafuu immoo yoo waan dalagattee usteetuma nyaattee uffata ajaa'ibaa uffattee uffata bareedaa uffattee waan biyyarraa waan takka mana keessa ol seentu hin qabaanne rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu namni tokko karoora qabaachuu qaba, namni tokko kaayyoo qabaachuu qaba. Kaayyoo manaa baheefsan yoo hokkoltellee yoo kuftellee numa hokkoli malee yoo kuftellee tattaafadhu kufeettee lafatti hin hafne. Amma booda ka'uu hin danda'u. Khalaas yeroo dheeraa fiigee amata meeqa dalagee maaliin godha kanaa ol hin ji'in abdii hin murin. Namni tokko yeroo dheertuu faayidaa biyya namaa kana keessatti dhufee yeroo dheertuu jiraatee yoo faayidaa dhabee jireenya fayyaa qabaattee jireenya sii qajeelee ama takka ama lama keessatti faayiduu jira. Ama sadii keessatti faayidaa uu dandeessa jechuudha. Kanaafuu abdii hin murin harkan kennin jireenyaaf harkan kennin teessee yeroo kee hin gubin yeroo keetitti fayyadami. Maaliif namni tokko gaafa biyyarraa bahu namuu karoora mataa qaba waan ta'eef akkasii yeroon kee widdiidha waan ta'eef yeroo kee irratti noofuun biyya namaa keessatti hojiin malee namni biyya namaa keessa yoo haga feete turtee hojiin waan dalagachaa jiraatte rakkoon qabu faayidaa jechuun faayidaa irra waan ta'eef garuutu immoo faayidaan ala amata meeqa yoo lakkoofsi taate hedduu takka nama rakkisa. Akkasanii dhaamsi kiyya kun gorsi kiyya kun xiqqaatullee akka kiyyatti bareedaadha jeetii yaada itti fayyadamaadha. Hojii hin tuffatina dalagadhaa biyya keessatti galuuf yaada yeroodha. Biyya keenyallee nagaan waa godhu nama biyyeefittis galee jireenya gaarii jireenya maatii wajji jireenya faamilii wajji gammachuudhaan jiraatu rabbi nu haa godhu. Jiruu biyya namaa jiruu baqattummaa jiruu ergannoo jiruu
namni kun tuffatu kana keessa rabbiin haa baasu. Rabbiin biyya keenya bilisoomsee biyya keenya nagayaan biyya gammachuu biyya jaalalaan haa godhuun isiniin ja'a. Akkasuma obboleeyyan kiyyaa haga dhaamsa birootii walitti deebinu haa gorsa birootii walitti deebinutti nagayaan naa tura nagayaan naa jiraadhaan isiniin ja'a. Like, share, subscribe godhuu hin dagatinaa isiniin ja'a. Bye.